Waajjirri aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi manni murtii olaanaa magaalichaa wajjin ta'uun abbootii gadaa fi haadholii siiqqeetiif leenjii hubannoo cimsuu kenne. Leenjichi keessumaa akkaataa sirna gadaa uummataa irratti hojiiwwan hawaasaa karaa safuu fi duudhaa sirnichaa eegeen raawwatamaa jiramoo miti kan jedhu adda baasuuf ta'uun ibsameera. Leenjichaan qabxiilee gurguddoo kanneen akka maalummaa sirna gadaa, duudhaalee fi safuu sirnichaa kanneen sirnichi ittiin as gahe caalmatti hubachiisanii ittiin hojjechuuf ta'uu ibsaniiru. Barreeffama dhiyeessaniin ogeessi waajjira aadaa fi turizimii obbo Shumii Butunaa. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii leenjii kanarratti argamuun hubannoo qabaachuu fi hojichi hubannoon raawwatamuu akka danda'u sirnicha utubuuf immoo labsiin qajeelfamaan deeggaramee fi bu'uura seeraa qabu jiraachuu ibsanii kunis labsii lakkoofsa 240 muraa 2013 fi dambii lakkoofsa 10 muraa 2014 hojiif bahee maddiisaa sirnuma gadaa kana keessaa bahe waan ta'eef isarra dhaabbannee hojii keenya kaayoo yaadameef dhaqqabsiisaa rakkoo mul'atu immoo wal dubbisaa hiikaa deemuu qabna jechuun dhaaman. Wanti har'a hubannoon gabaabaa kennuu barbaachiseef manneen murtii aadaa kenna yeroo maraa duukaa bu'uun hordofuun cimsuun bakki itti hanqina jirutti ammoo hanqina san sirreessaa deemuudha waan barbaachiseefi kanaaf barreeffamni gabaabaan wal kakaasuu yookaan wal dammaqsuuf qophaa'e kunis namuu of duuba deebi'ee abbootiin murtii kun duuba deebi'anii sirna aadaa kenna maal jedha kan jedhu kan isa kana laalaa dhimma isaan biratti dhiyaatu laaluu murtii barbaachisaa ta'e kennuu akka danda'anidha waan ta'eef isa kana akkasittiin hubattanii leenjiin kennamus kan itti fufu ta'uu isaati wanni kaa'uu barbaannu. Naannee labsiin 240 muraa 2013 fi dambiin 10,2014 kan baheef yookaan ammoo maddisaa sirnuma gadaa kana keessaa sirnuma kanaan dura uummanni Oromoo dhimma isaa araaraan ittiin xumurataatiin ture sirna akka godhatu barbaadameeti garanatti labsii ta'ee dambii ta'ee kan dhufe. Gaafa san jennu ammoo gaafiiwwan nu as keessatti kaasaatiin turre kan gara fuulduras ka'uu danda'u labsii kana keessatti haguugamee jira guutumaan guutuutti jechuu hin dandeenyu. Akkaataan labsiin kun itti bahee dambiin kun itti bahee fedhii waan maraa jidduu galeessa ka godhatellee jechuu hin dandeenyu. Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Turaa'u Gizaa'u humna waloo arfan keessaa tokko kan ta'e manni murtii aadaa hojiiwwan hawaasaa hedduu hojjechuun komii uummataa akkaataa safuu fi duudhaa uummatichaan hiikaa jira jechuun ibsanii kun immoo uummata gidduutti bu'aa guddaa galmeessisaa jira akkasumas beekamtii argachuu bira darbee muuxannoo naannolee biroof qooduu danda'u kaasanii. Manni murtii aadaatiin wal qabatee labsiidhaan deeggarame manni keenya safuu isaatti deebi'uu qaba. Manni keenya deddeebi'uu qabu. Manni keenya baasiin taaneef deemuu qabu. Jedhamee wanti bocamee gadi bu'e suni waan salphaas itti hin fakkaatin. Waan guddaa injifannoo guddaadha uummata Oromoo. Gara fuula duraattis rakkoolee qunnamuu danda'uuf waliin furmaata barbaadaa eenyummaa fi mallattoo calaqqee eenyummaa keenyaa kan ta'e aadaa keenya waliin taanee tumsuu fi kunuunsuun hojjechuu qabna jechuun kallattii hojiitti aanuu kaa'an obbo Turaan. Wanti kaasaa jirtan keessattuu deeggarsaan wal qabatee dhimmi kaastan deeggarsi keenya quubsadha jechuun hin danda'amu. Manni murtii idilee wanti deeggaruun jira nutis wanni deeggaruun jira isa itti fufna. Deebisee bakkeewwan gaaddisni manni murtii hin xumuramne yookaan jiraatu ta'e hin xumurra. Qooda fudhattoonni leenjicha irratti hirmaatan gama isaaniitiin sirna dur keessatti aadaan keenya dhiibbaa jala turuu qixaan hubannee amma carraa arganne kanaan sirna guddaa fi ulfaataa kana tikfannee ceesisuun dhalootaaf dabarsuu qabnaa jedhan. Dhimma kana cimsinee hin deemne taanaan manguddoonni amma jiran kun boru gaafa bokkee kanaan nu sochoone ijoolleen keenya warra baratan warra xiqqoo mana barumsaatiin sirni gadaa kun amma achi keessa galuun isaa kun xiqqoo humna nutti godhe malee nu rakkisa waan ta'eef wanti hunduu dhugallee lafa qabachuudhaaf leenjiin kun bifa adda addaatiin itti fufee hawaasa bal'aa bira gadi ga'uu qabaa waan jedhu kana qabaa. Baay'annee bakkee tokkotti wal geenyee bakka tokkotti sabsab jennee hin bareenna. Iyo waltajjuma jira jennee sim jennee mukuma arganne butannee bal jennu aadaa teenya balleessina.
aadaa teenya busheechinaa warri aadaa fi turizimiitis ta'e warri abbaa gadaatis ta'e kana sirriitti akka ittiin nu qabatan natti tola. Haati siiqqee safuu qabdi.